السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyyaa warroonni taatan ashamaa harka fuunee jirtu isinirraa achumaan dhaamsa keenya xiqqoo isiniif daddabarsa. Viidiyoo kana liivii irraa gadi buuse liivii tureeyyuu liivii tiktookii irraa jechuudha. Ijoollee wajjin koomentii isaan barreessanii fi wantoota achi jalatti naaba barreessan laalaa kolfaatumaan liivii waraabee achumaan liivii sanirraa gadi buuse achumaan yaada kiyya dammoo asumaan isinii ibsuuf takka lama jedhee gara keessan kana isinii fidee jechuudha. Yeroo keessatti bu'aa bahii keessatti wanti hin dabarsinee jiru biyya namaa keessatti gizee tokko akkanumatti lafaa ka'ee guyyaan aartan yookaan guyyaan isinitti dhagahamu wayiin hin jira. Maaliif garuu akkatti isinitti dhagahamu hin beeytanii jechuudha yookaan maal ta'ee rakkina maalirraa kan ka'e akkana aaruu danda'e yookaan rakkina maalirraa ta'ee jettanii wanti isin beeytanii jiru bakka akkanumaan lafaa ka'ee isin aarsaa jechuu gizee tokko yaani jireenyi yookaan isin walitti qabamuu didee yookaan immoo yaadni keessan bakka isin barbaaddan san isin ga'uu dennaan akkanumaan lafaa kaasanii guyyaan aartanii jira. Innaa akkasii har'a dammoo namittiin tiyya nyaata wayidillee dalaginaan jettee isallee dalagoodhaa achumaan kaameraan tokko dammoo jedhee janatti bobaasa. Innaa guyyaa maraa manneen qulqulleessinaa guyyaa maraa bakka yookaan wantuma kaleessa hojjenne har'allee hojjenna wanuma kaleessa dabarsinee har'allee dabarsinaa jechuudha. Gizee tokko bakka wanti tokko gizee hundaa yoo isinitti deddeebi'u isin aarsa. An har'a aaree jira dhugaan aarsee jira maaliif maal qaba kalaas dalagama kanaayyuu takka har'a osoo dhiisee waan biraa dalage waan argitanii yeroo hunda hin dalagne osoo dalage yookaan immoo osoo bahee tareefaa jedhee na aarsa. Innaa akka kiyyaa namni aartanii jirtanii dhugaa dubbachuuf ani gizee tokko waan anuufumaa kiyyaa qofa kophaa kiyya waan aaru natti fakkaata yoo laalu jechuudha. Yoo yaadee jedhu waan kophaa kiyya aaru natti fakkaata. Amma ixaana mana keessa aarsaa jira garuu kaameraan na laaluu jira. Waan isin jettee na deebistullee hin beeku. Yeroo baay'ee laagooti keessan ala yoo ta'u biyya ormaa kun waa hedduu qaba ka. Isin aarsaa mana qulqulleessee geessee gasii mana keessa ixaana aarsaa jira. Falfalaan immoo ija natti bobaasuu jira. Anillee isa fuuldura deemee maal fiddaa mintaa maxaalla namna ja'anii jira. ምንታመጣለህ የምታመጣው ነገር የለም ጀኤ ፉንዱር እሳ ደሚ ሀሳ ጅራ እና ጅሬኝ ከነ ሆኖ ገናማ ወይ ተካታል ማና ቁልቁሌሲተን ገሲ ደግሞ ካኛ ተደረግደይ ዮ ካሜሻ ደቅደን ዮ ካንካውያ ተቆስፈን በቃ ያኒ ከነረ እንደርቡ ጀቹዳ ከሌሳ ቁልቁሌሲ ጅራ ሀራ እንቁልቁሌሱን እንጅሩ ከሌሳ አካስ ጎዴ ጅራ ሀራ አካስ እንጎዱን እንጅሩ waan ta'eef zam jettanii dabarsitan waan hojjetan waan hin jirreef jechuudha. Annaa namni akka kiyyaa biyya arabaa yookaan immoo jireenyi biyya ambaa kun isin jibbisiisan yoo jiraattan koomentii na barreessaa isinin ja'a. Ani na jibbisiise dhugaa batalee samoonii kana inumaayyuu bakka jijjinatti jedhe dhugaa deemi gara biyya galii ni na godha. Yoommoo gara biyyaa yaadu warri biyyaa dammoo asuma garagaltee hin uufini asuma garagalteetini fincaanii namni isiniin jiru hin jiru garuu maatiin kiyya koo galii bakka sigaa jireenyi biyya ormaa si gahee jira waanuma qabduun dalagdaa waanuma qabduun jiraattaa naan jedhani yoommoo nama biraa gaafattu namni biraa dammoo wayi biyyi nama jibbisiisaa wayini ani akkanatti jira akkas jira jedhan isin gale saniifuu filannoon keessan maal ta'a asuma taa'uu ta'a jechuudha. Garuu as taa'urra biyya galuutu irra caaltuudha moo biyya galaniituma jireenya biyyaa san tagaaffaxuutu irra wayya jettan meesin koomentii jala naa kaa yoo ay biyyuma san wayyaa biyyuma deemaniitiin hin tagaaffaxu wayya yoo jettan biyya galee tagaaffaxna taabbaatu yoo didemoo waan goonu hin qabnu innaan እንደዚህ ነው. Gizee tokko kaa jireenyi akkanuma jechuudha. Alhamdulillah shukri fayyaa nu kenne akkuma beektan
gariin hin hojjedha jedhee kun akka amma daa'ima dhiyoo kana Beeruutitti ulfoofte jireenya isiitu iyyuu osoo hin jiraatin daa'ima fiddee jechuudha. Jireenyuma isiitu gammachuun osoo hin jiraatin jireenyi biyya akkamii jireenyi biyyaa kun akkamii haalli biyyaa kun akkamii akkamitti jiraachuu qabaa ta'uu fi tufuu jechuun akka barbaadde hin jiraanne osoo akka hin barbaanne hin jiraatin daa'ima godhatte kun akkatti sammuun isii daa'ima deettee jechuudha. Kaammoo waa hedduutu jira kan madaamiin siyaasa qaayyaatee argifame ka jireenya itti hadheessitee jireenya iyyuu wallaaltee baay'eetu jira. Haa ta'u malee sanii keessaa damoon alhamdulillah dalagan illee haala tokkollee gisee tokko yoo laaltanii of duuba laaltanii nama biraa laaltan isin waan gaariirra akka jirtanii isinitti dhagahama. Yoo immoo ka isin olii argitan immoo akka waan isin miidhamdanii isinitti dhagahama jechuudha. Saniifuu ilma namaa keessatti wanti hunduu bu'aa bahii qaba. Bu'aa bahii kana darbanii bakka wayii ga'anii jechuudha. Saniifuu jireenyi biyya ormaa haala kana qaba. Gammachuu keetii fi gadda kee si qofaatu beeka malee namni si beeku hin jiru jechuudha. Ati uffattee yookaan immoo bareeddee uffatuma gaarii uffatuu kee qofa bicha namni argee waan jireenya bareedaa wayii jiraattu itti fakkaata. Waan bakka argite yoomiyyuu kalas waan ati boottu itti fakkaatu yoomiyyuu waan ati gadditu sitti fakkaatu si galee garuu namni hundinuu abbaan qabeenyaatu jechuudha. Gaafa tokko yookaan kisaaraa keessa yoo galu aaree guyyaan bo'uun jira jechuudha. Namni isaaf hin argu garuu maaliif inni qabeenya qabaa miti inni akkas qabaa miti maal ta'e maal dhabee jedhan malee dhugaanni waan akkanaa kasaaree jiran jedhanii haga gaafa inni kufee bakka caccabe jedhutti jecha amma warri arabaa kun waan waa dhaban nutti fakkaatu abadan jechuun waan boo'an nutti fakkaatu waan cinqaman nutti fakkaatu. Maaliif qabeenyaan qaban qabeenyi qofa bicha waan cinqii keessaa nama baasu nutti fakkaata beeta'e. Garuu akkasii miti. Qabeenyi osoma jiruyyuu kan hiraara keessa jiraatu hedduutu jira. Hedduun isaanii jiranii jechuudha. Inni akkasii liivii kana itti aanee damuu maal akka jiru yaada koo yoo isinitti tole like godha yoo isinitti tole dislike godha. Innaa viidiyoo biraatiin haka walitti dhufnu kanumaa yaada kiyya nagaa. Innaa namni waan qabuun osoma qabu ka gaddu illee hin jira kaammoo osoo hin qabaatiin illee gaddu hin jira waan ta'eef waanuma qabnu irratti alhamdulillah jennee jiraachuutu irra caaltuudha. Saniifuu yaa warra sahaanii dhiqxanillee sahaanii keessan dhiqataat waan warra distii dhiqatanillee distii keessan dhiqataa warri kaawayyaa tokkosaa jiraadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo nagaatti isiniin jedha. Viidiyoo bareedaa isiniif